haadha isaa magaalaa adda ganamaan ka'ee lafa waan mudatu tokko siree kenna ilmoo haadha ajjeefte argee yoo dhaqee ilaalee jiru obboleetti poosti godhan hedduu takka garaa na nyaate keessa nagee dubbise boo'ee imimmaan qabachuu dadhabe dubbiin akkas ture mucaani asii suuraa sirras ni godhu kana haadha isaa magaalaa Arsii Nageelleetitti balbalatti cufee qalee kukkutee reeffa haadha isaa dhossee biraa deeme reeffi achi ajaa'ee shamee foolii jedhee achi argame ilmoon haati dhalteetiin jette magaaziitti ta'e ofii isaatiin harka isaatiin cicciree waan harki namaa naman goone godheen intala isii biraa shaashamanne inni yeroo hundan naannesaa hin naannesaa intala isii biraa shaashamanne irra dhaqxe isuma kanaafuu nyaata godhadhe bira godhaa fi na jalaa du'aa jette nyaata godhuu fi hidhatte akkas isii nyaate warri aanaa Arsii Nageellee keessa jirtan dhimma kana irratti gadi qabanu hojjadha wallahi nama wanti haadha tanarra ga'eedha boru haadha teenarra gatunis nuufaadhaan wanti haadha tanarra ga'e borus nurra ga'e ilmaan teena nurra raawwata kana ammootu osoo danda'ame yakka ajjecha irra nu murteessanillee ammootu namatti illee hin ulfaatu hedduutu akka nama gaddisiisa bara maal keessa jirraan yoo seerri jiraate yoo heerri jiraate mucaan kun adda ganama gara seeraatti dhufee harka kennateera jedhanii rabbi rasuuli jedha waan itti amantanii jedhaati mucaa kana waan addaa wayii irra hojjedhaati rabbi isa muujiseesse dhiinummaan haadha sanii isa qabee isa haa ajjeesu waan inni irra ga'e as nuu baasaa miidiyaa irra nu mul'isa namni biraa irraa fakkeenya haa fudhatu dhugamatti akkanaa kana osoo gaazii itti rafarrafanii gubaniiti mana hidhaa keessatti illee basabbasamanii shamanii anin jiru an ofii kiyyarratti baay'ee takka garaa laafaa dhiiga namaa miti imimmaan namaa miti fuula namaa guuruu arguun barbaadu nafseeti jarra garuu ammootu ka akkanaa kana odoo gaaziif kiribiitii bitanii na kennanii gubee umurii kiyya guutuu mana hidhaatti shame wallahi ofitti hin qaafan harka maaltu haadha nama tuqa harka maaltu haadha nama dhaye harka maaltu haadha nama ceela ija maaliitiin ceela'an haadha jechuun ta ofii osoo nyaanne nu nyaachifte ta'e jettee ciniinsifattee dhaltee gannu buuste wanta haadhaa akka salphatti waan dubbatanii miti kana ammoo yoo seerri jiraate seera jala oolee dhimma isaa kana wallaa seeraan nu hordofame bakka wayii akka nu gahu ilmoon wallahi ajaa'iba barta akkana dhaga'ee jiruuti dhaga'eellee ijaanillee argee sin beeku dhaga'ee sin beeku surur ilmoon haadha ajjeesee sanu kukkutee a'uuzu billahi min shaytaanir rajiim ana jiruuti yaa waan akkasii dhaga'een beeku namni waan akkana dhageette ilmoosi wayyoo wallahi akkana kana mee maaluma godhan taa'ee yaadee garaan na gubate ijoolleen Dubaay keessa jirtan yoo obboleetti teena Aliima Nabii beektan taatanii itti dhiyaadhaati jajjabeessaan haadha ofiitiif jettee umurii fi biyya ormaa keessa jirtiin isa saniyyuu haadha rakkise jettee biyya Arabaa fiduuf jettee ofii siiti halkanii guyyaa dhaabattee dhiiga coccobsaa paaspoortii baaftee inni ammoo deeme haadha si jala ajjeese hinya hin ajjeese moo hin nyaata jedhaman kana subhaanallah wama jedhamtu nama harkaa bada raajiidha kun raajii ijoolleen Dubaay keessa jirtan Haliima rabbi obsesiyaa kennu haadhateena rabbi rahmata isaanii haa godhu dhaqaatii ijoolleen naannoo sii jirtan jajjabeessaa nama haadhallee biyya Arabaa keessa dhabeeru baay'ee takka odoo Saudi Arabiyaa jiraatte xalabaas yoo ta'e seenee fuudha garuu ammootu hin dandeenye ijoolleen Dubaay keessa jirtan isinitti hamaa namcayyoo sani